Namuu yaa'ii waliigalaa dhiyeenya geggeesse boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaa kan mormu ta'uu beeksisee jira. Murtii boordiin filannoo biyyoolessaa kenne mormuudhaan dhimmicha gara mana murtii idileetti geessuuf akka jiranillee miseensa hooggansa garee ABO obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu obbo Qajeelaa Mardaasaa VOA'f ibsanii jiru. Tsahaay Daamxootuu Finfinneerraa gabaase. Yaa'ii waliigalaa adda bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame fudhatama akka hin qabne boordiin filannoo biyyaalessaa kan beeksise xumura torban darbeeti. Waldhabdee hooggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame akka hiikkataniif boordiin filannoo biyyaalessaa amajjii 19 bara 2013 yaa'ii waliigalaa akka gaggeessan murtoo dabarsus yaa'iin gaggeeffame ulaagaalee barbaachisu kan hin guunne ta'uu ibseera. Korri sabaa gaggeeffame kun seeraa fi dambii paartichaa kan hin hordofne ta'uu boordichi hubachuu ibseera. Gareen obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu murtee boordiin filannoo dabarse seeraan ala jechuun mormee jira. Miseensa hooggansaa keessaa tokko kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa murteen boordiin filannoo biyyaalessaa murteesse murtee siyaasaatii jedhan. Murtii boordiin filannoo kenne murtii siyaasaatii jenne nuti murtii jallaadha. Jarri kun gara ji'a 8 gangalchanii dhimma keenya. Waan sila yeroo gabaabaatti xumuruun danda'amu ji'a 6 fudhate yeroo dura waldhabbii nu keessatti dhalate dhimma itti bahanii wal haasisuu wal xiqqaasisuu waan akkasii fakkaata ture obsumaan yeroo keenya gubanii yeroo silaa filannootti qophoofnu dafnee waan kun xumuramee itti deemnu beekaa gangalchaa turanii isa dhumaa ammoo ofuma isaaniitiin hoogganni kuni dandeenya dhaaba hoogganuu hin dandeenye rakkoo jirus furuu waan hin dandeenye miseensoti isaa kora godhatanii hoogganaa akka filatan kan jedhu amajjii 19 ifatti baasee alaadhaan illee nuu kennanii itti deemaa kora sabaa ta'aatii hooggana filadhaa kan jedhutti murteessan. Har'a deebi'anii waa'ee miyyuu haasa'u tuu beekanii namni gariin mana hidhaa akka jiru tuu beekanii dhugaa haqa lafarra jiru tuu jaan ilaalanii beekaadha mooraa Oromoo diigaa jiru isa kana argine. Murtee kana fudhatanii gara mana murtii idilee deemuuf qophiirra akka jiranis obbo Qajeelaan ibsaniiru. Seeraan itti deemnaa jechuudha nuti. Seeraan itti falminaa ni injifannammoota. Boordii waan gaafannu hin qabnu kana booda isaan taphatu. Tapha siyaasaa mooraa Oromoo diiguudhaaf ni beekna jara kana. Utuu beeknuuti amma deebinee waan isaanii jinaasuuf hin qabnu bakka seeraa dhannee bakka walqixxii seeraa irratti sababa kanneeniin korri sabaa bitootessa 4 bara 2013 gaggeeffamee fi hooggansi haaraan filatame fudhatama kan hin qabne ta'uu murteessuu boordichi ibseera. Kana waliin wal qabatee gaaffii filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuuf gareen kun dhiyeessee tures kan hin laalamne ta'uu ibsameera. Komii gareen adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu kaasirratti boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuuf carraaqqii har'aaf taasisne.